Biyyi tokko uummataa fi daangaa ofii tiksuuf gaheen raayyaan ittisa biyyaa qabu guddaadha. Raayyaan ittisa biyyaa walabummaa biyyaa eeguuf wareegama hedduu kaffala. Wareegamni raayyaan ittisa biyyaa kaffalu loluun daangaa biyya isaa kabachiisuu qofa osoo hin taane hanga lubbuu ofii aarsaa gochuutti kan ga'udha jedhan loltuuwwan waraana Itoophiyaa duraanii. Yeroo 116ffaaf guyyaa raayyaa ittisa biyyaa jedhamee kabajamuun biyya diinarraa tiksanii aarsaa hedduu kaffaluun aarsaa isaan kanaan dura kaffalan yaadachuun raayyaa ittisa biyyaatiif hamilee guddaa akka ta'e loltuu waraana Itoophiyaa duraanii ajajaa 50 qumbii bituu himaniiru. Nus waan duraan abbootiin teenna hojjettee dhufte seenaa san barata'aatini gara waraanaallee seenne waraana keessattillee waan jira waan haqaa waan dhugaa nu barsiisan waan biyya tanaa. Amma waggaa 116 amma kabajuutti ka jiran kun kabajaa san keessatti amma waamicha nuu godhaniitiin achi keessatti hirmaachuu ofii qophii irra jirra. Nullee uduun dagatin kakaleessa hojjannee luunne san gimmitii keessa godhaniitiin nullee uduun dagatin waamichi nu gaheetiin baay'ee isaan galateeffannaa. Biyyaaf lolanii du'uun lubbuu isaanii aarsaa godhanii biyya ijaaruu fi tokkummaa biyyaa eegsisuuf aarsaa hedduu kaffalaa akka turan loltuuwwan waraana Itoophiyaa duraanii AMN'tti himaniiru. Nummoo biyyaa waan hin taane hin qabu. Biyyaaf duullee biyyaaf duuneetu deemneetu waan gooneetu mooneetu Sumaalee biyyaa baasneetu deebineetu dhufnee isa achis immoo gara Sameenii kan deemneetu achis baay'ee hojjennee. Nu biyya bilisa baanneetiin duuti isaanii nutti mul'atu. Nullee bor waan duunuufi biyyaa fi bireega yoo kaffalleetiin jenne bakka wanne guutuutu nutti mul'ateetiin jedha. Duuti isaanii du'ateen fakkaatteetiin bakka akkasitti wanne jenna. ኮሪያ በዘመተ ጊዜ የኛ ሰራዊት የአንድ ሀገራት ነበር ወደ ኮሪያ የዘመተው። ወራን ኢትዮጵያ የሮ ኮሪያ ገርጋሩፍ ዱለቲ ብዮታ 21ቱ ኮሪያatti duule. Biyyoota 21 keessaa biyyi 20 loltoonni isaanii booji'amanii turan. Biyyi teenya garuu osoo loltoonni tokkolleen booji'amin loltuun tokkollee osoo hin du'in deebi'aniiru. Kanammoo mootummoonni gamtoomanis ragaa ni ba'u. Yeroo sanarraa kaasee onneen loltoota Itoophiyaa cimaadha. Biyyaaf aarsaa kanfaluuf duubatti hin deebi'u. Kallattii biyyaa hundumaan hirmaatanii daangaa biyyaa eeganii biyya har'a keessa jiraanyu tana nuuf dabarsaniiru. Dhaloonni ammaa waa'ee biyyaa gadi fageenyaan beekee tokkummaa fi jaalalaan daangaa biyyaa tiksuu akka qabu loltuuwwan waraana Itoophiyaa duraanii himaniiru. Waan biyyaa baranneetti bakka wanti biyyaa sun ka baranne sun haga dhaanu keessaa ba'uu dideetiin jedhe. Na yoo biyyiti jiraatte jireenyi kennallee bilisa ta'a. Kanaafuu namni yoo biyyiti jiraatte jiraata biyya ofiitii fi haa ka'aniitiin dhaabatanii haa quuqamanii biyyaaf. Dhaloota kunuun waan gorsu ani biyya isaa beeku nama beeku maaliif akka du'e beeku maaliif akka hojjetu beeku erga kana beeke barumsa hin barbaachisaa barateetu hoo kan hojjete biyya nagaa nu haa godha. እና አሊ በርኬ ቱቾ የመሳሰሉ የወጡት ከሚሊሻ ውስጥ ነው። Gootonni akka Alii Baarkee fedhii fi leenjii qabaniin milishaa keessaa filatamanii loltuutti makame. Kumala Alii Baarkee leenjii ji'a 3 qofaan ergama biyyaa isa galmaan gahuu danda'eera. Kanaaf dhaloonni ammaa biyya isaa sirriitti beekee kabaja biyyaaf kennuu qaba.